niin du'a jedheeti waan murteesseef. Ijoolleen tun shira narra xaxxee Sumayyaa fa'aa achi gama bahee anjaran dhabee jara dhabee ergaas deebi'e erga salaatee ka'e naannoo sa'aatii 8 yoo akkana gahu nyaata nyaataa jedhanii tole jedheeni hin nyaanna jedhee nyaata eegale. Nyaata eegalu ijoolleen tun nyaata na waliin nyaachuu diddee kophaatti nyaata kana kophaan dirqama fixuu qabna naan jedhan. Ijoollee gara waliin nyaannu akkamitti kophaa fixna jettaniin jedheen. Atileestiin hunduu nyaata kan kophaa nyaannee fixuu qabnaa naan jedhan. Nyaata kana irraa nyaadhee jennaan laagaa na gube beektan muudannoon daganne keessa nyaata aadaa summii itti naa makanii jiran. Nyaanni kun kokkee na gubaa dhufe. Lallaafaa kanarra fudhadhe. Isa dhugee jennaan ammas na gube. Nyaata kana lafa godhee jara na nyaanni na gubaa jira nyaata kana. Ani shakkee nama biraa shakkeeti. Nyaanni kun na gubaa jira jara na hin nyaatina nyaata kana ani shakkee bee naa hin gallaa jedhee. Lakki nyaadhu nyaanni bishaanaa jedhan ati kana nyaadhu mee akkana nyaadhaa jedhee jalaa suudhe. Mucaan kun likkii jedhee nyaannuu naan jedhe beektan rifadhee amma ijoollee nyaata maaliddi jedhee hin galeetiin namti rabbiin bari nama tokko yoo lubbuu isaa baraaruu barbaade nama isa bira jiru san nama gaarii isaa taasisa. Namtitti an bira jiru tun haadhatiyyaa oliin na jaalatti. Tagalee jedhanii kufee gororri afaanii funyaaniin na jige. Gororri afaanii funyaaniin na jige hin dadhabe bakka. Namtitti fuutee mana yaalaa na geessite summii na kenname summii sa'aatii 72 na ajjeesu. Kajarri naa kennan. Summicha erga nyaadhe mana yaalaa guyyaa sadii kana. Guyyaa lamaa guutuu homaan beeku nama laala hin arga wanta isaan haasan addaan baafadheen beeku waan namni dubbatu kana tolchee addaan baafadheen beeku. Jechuun akka waan nama jeessee na godhe achiin booda naqqisiisanii nyaata tokko osoo nyaanne narraa baasanii summichi narraa baasee dubartittiin na gaafadhe. Hiriyyaa qabda? Ani hiriyyaa hin qabu. Ati ijoollee miti hiriyyaa shamarran qabda? Hin qabu. Maatii si bilbilee si lolee beeka? Lakki maatii illee naa bilbilee naa lolee beeku. Ijoolleen dhiiraa katti dhiyaate jira. Ijoollee waliin kaleessa bakka akkanaatti nyaata nyaadhee nyaanne na gube. Fuudhee mana ijoollee geessee mana ijoollee yoo geessu ijoolleen baqattee itti baqatan hin jirtu. Ijoolleen illitee asummichi achiin torbee tokkoon booda torbee lammaffaa irratti yoo tasallee du'ee jiraadhe yoo du'eefi Sumayyaa Tafsaa'ee yoo du'ee jiraadhe Rabbi sodaadha ani Islaama warri keenya akka awwaala kaafiraa laddannan awwaale akka qorqoorroon irratti ni jaarre Rabbi sodaadha yoo lubbuun darbee jiraadhe umman Islaamaa dhufee na awwaalu itti naa himi jedhee Sumayyaatti hime. Sumayyaan achiin booda ijoolles baay'ee na waliin xaaraa turte. Akka ajaa'ibaatti na waliin xaaraa turte. Abshiiraa ustaaz. Akka ajaa'ibaatti. Ana achiin booda hin fayyee. Hin himne ijoollee sanis maaliif hin himne abbaan kootis dhaqee maatii sana ajjeesa. Obboleessi kootis dhaqee maatii sana ajjeesa. Arsiif shawaa waliin nyaachisu. Shawaaf shawaa waliin nyaachisu. Ilma Islaamaati Islaamummaa irratti qorichi kun naa kenname Islaamummaa irratti du'a malee hin nyaachisu jedhee murteesse ustaaz. Bakka maatii kana hundaayyuu hime waliin ajjeesisiisu jedhee murteeffadhe. Zim jedhee tumaan kaafadhe uma tokko hin dubbanne hadda dubbataa jira. Ijoollee san bakka isii osoma beeku guyyaan osoo beeku bakka isaan jiran hin beeku garuu isaan osoo arge irratti hirmijjaa fudhadha. Maatii miskiina biyya keessa jiru waliin nyaachisiisu. Arsiif shawaa waliin ficcisiisu. Shawaaf shawaa waliin nyaachisiisu. Deebee biyyi kun wal qoodee abbaan kiyya yookiin amantaa irra na jibbi malee finna isaa ta'uu nan jibbi. Obboleessi kiyya obboleessa isaa ta'uu nan jibbi. Obboleettiin isaa nan jibbitu. Abshiiraa ustaazin boo'inaa homaamini. Maatii kana waliin nyaachisu jedhee itti dhiise ani. Akkasumaan itti dhiise muudannoon guddaan chaayilenjiin amantaa Islaamummaa keessatti dabarse isa kana. Yoo darbee amma akka gaariitti asirratti bahee kolfa hin himadhu wallaahi hin himadhu. Du'ee na keessaa baatee achi gachiisee du'a malee hin himadhu. Eenyutti himadha? Rabbii tokkicha haqaa itti kadhisanitti himadhu. Maaliif ilma Islaamaa tokko ta'ee dhaqee guyyaa hunda yoo isatti himadhu ta'e ani maaliree Rabbitti namanne isatti mataara waan ta'eef wanti Rabbi narraa qeebalaaru hin jiru. Rabbii tokkicha haqaatti himadhu. Kayoomiin narraan kun kayoomiin narraan daal. Hadhallee itti himadhee amaan kaleessa natti himattee hadha natti himatin naan hin jedhu bara. Amaan akkuma kaleessa hadhallee kana haasoftaa naan hin jedhu Rabbii.
natti madhu sirraa qeebalaa naan jedhe malee rabbi osoo gaafa achiin du'e hoo uma tokko achiin du'ee darbaa miti rabbiin ammoo chaayilenjii kana keessa na dabarse ilmi namaa ittiin fatanamaa ittiin qormaatan islaamummaa akkas islaamummaa wanti ruuyii kiyya keessa chaayilenjii islaamummaa irra na qunname kan chaayilenjii isa lammaffaa na qunname jira gaafa asii biyya galuun heddu kootu gali naan jedhanii ishiin galeeni obboleeyyan koo biyya bakkee abbaan kootis biyya san turee galeera tanaan dura biyya kanaadha obboleeyyan koo amma ijoollee Yusraafa hunduu ijoolleen baay'een hin beekani haga Sumayyaayyuu Sumayyaa Tafsaay ijoolleen baay'atee jiranillee hin beekan jedhee yaada haga Sumayyaa Sabboo obboleeyyan koo achi jirani gali naan jedhanii manicha wayii bitadha jedhee yaadee hin gala jedhee murteesse gali naan jedhan hin gala erga galee qarshii biyya sanii naan laatan islaamummaa fudhadhu islaamummaa dhiisi qarshiin kun siifaa kennamu uummanni itti dabalattee waan kana bitatta waraqaan naa hojjetame illee jira biyya sanaa deemuuf islaamummaa dhiisi biyya Kanaadaa kana deemta jarana jedheen biyya Kanaadaatii miti osoo gamoo wanta shaashamannee keessa jiru kana ka amaaniin naan jedhan wallaahi lazim an islaamummaa dhiisu jedhe muraa beeka'een qarshicha narraa muran qarshicha qara hamma manichaa naasuuf siifnee kana hamilee kiyya cabsuuf jechuun ila maatiin keessaa bahe qarshicha kana narraa mulan namitti bira hojjedhu tanatti bilbilee halo maama waan akkanaa narra hojjetaa jiran yoo rabbiin sii laaffisee intala islaamaati jettee namatte qarshii waa waggaa tokkoo guutuu naa ergee jedheen qarshii waa waggaa tokkoo san irratti waan ji'a 4 dabaltee naa ergite rabbiin ammoo guutee bitadhee guutuu isaa waggaa tokkoon kireesse guyyaa kaan obboleessi kiyya kun narra laalee islaamummaa fudhate. Allahu Akbar. Masha Allah. Obboleessi kiyya islaamummaa fudhannan ganama wattummaa jiraan ajjeesuuf yaa'e. Bakka ajjeesuu qabna yookiin mana hidhaa galchuu qabna. Ayyee mana hidhaa yoo na galchuuf fidan ilma namaatii baradheera haadiqqaattu barnoota gaarii qaba. Gaafa na dhufan mirga amantaatiin na dhufaara waan ta'eef mirga namummaa amantaa kiyya na sarbuun na dhufaara waan ta'eef nama waggaa 18 oliiti kan shirra kaa'e funyaan qabee ofirraa dhooga jedhee murteessee taa'e. Milishaa wayii qabanii natti dhufa sodaachisu naannoo irraa fidanii. Ayyee milishaa ati poolisii waraqataa ittiin deemtee na hiitu nakkeen hin qaba waraqata hidhamuu qabda. Ayyee faanuma bahe ustaaz waan isin ajaa'ibu karra faana baheeti maarreen hidhama waan lamaa qabadhu beenu jedheen. Tokkoffaa mirga amantaa islaamummaa kiyyaa sarbaa jirti. Lammaffaa mirga namummaa maatii kanarraa dhalachuu na sarbaa jirti. Yoo maatii kun guutuu waan kana narraa achi waaqqatani anatu hidhamaa situ hidhamaa laallaa beenu jedheen. Namichi xiqqoo isin afaan agaddeemee ka'eeti. Wallaahi ustaas faanuma isaa illee hin bade. Guyyaa kaani maatiitti karkarnaa jedhaa dhufe maatiin humnaa onnatte mana kana nyaatuun qabu du'uu qaba jedhan. Ijoolleen biyya bakkee jirtullee natti hammaatti. Mucaa fuudhanii galgaluma sani mucaan kafarsiisan. Mucaan deebee qaba. Obboleessa kiyya kana deebanii kafarsiisan. Amani kana humnaan akka kafar godhani. Yana sodaachisanii mucaan yuunivarsiitii baratanii isaa amma yuunivarsiitii seenee barata. Ijoolleen baay'een hin beekani. Asirra miidiyaa kanarra dhudhufan wallagga jiraachi barata. Achi ta'a mucaan hin deebe mucaan ta deebe mucaan guyyaa kaani maatii humnaa onnattaanaan hin deemiyan. Qarshichallee harkarraa fixadhee jira. Ustaazalitti naa bilbilee Sumayyaa Sabbooqaati bilbilee ustaazaliin tasana dubbisee bakka kanaa dhaqinaan jennaan bakki sunillee waan naaf hin mijanneef namni sunillee silkii waan narraa hin kaafneef hawaasaa deemee hoteela qabadhe. Hawaasaa deemee hoteela qabadhe yoo torbee tokko ga'u maallaqni harkaa dhumati. Guyyaan bararaa kiyyaan aan geenne waan ta'eef. Guyyaa sadi takataataa bishaanuma kana bishaan shaaworii dhiqata mana keessatti mana algaati qabadhe. Algaa waan torbee tokko ofirraa cufeera beeka. Bishaan san akka hin duune jedhee ganarra qabadhee dhuga. Bishaan shaaworii keessaa san jechuun qarshiillee harkarraa fixadhe uma tokko harkarraa hin qabu. Bishaan sanin dhugee guyyaa kaanii mucaan achi na dhufe obboleessi kiyya kun mallaqa harkarraa hin qabu birriillee anallee akkana na dhooganii naaffananii naan jedhaayyee. Amma akkam taatare waraqatatti kanaa daallee tajiranillee narraa muran beekaa isaan biyya roobbaatiin na shawwaduu barbaadan. Waraqatatti illee muratan hayyee muradha. An guyyaa kaanii mi'attiita akkasumaan galatooffachuun barbaada. Saamiyaa jedhanii dhalattuu wallaggaati mucayyoo sunillee warra maatii haadhatii yaatiin baay'ee namoota irraa fagaatuu miti.
bilbiltee dim jetteetuma rakkoo tokkollee qabu ijoolleen baay'een na gaafatanillee jiran altila ka jiran haga Sumayyaa Sabboo qaanuu baat haga ustaazota tokko namni baay'een na gaafatee jira. Mallaqa sii galchina jettee ijoollee shamara Sumayyaa Sabboo qaa ijoolleen baay'een na dubbisanii hin qaba jedheen takka hin qabu garuu birrii takkatti beeka guyyaa san hin qabaa jedheen inni birriin akkam sun eenyu beektani wallaahi rabbii tokkicha haqaa qaba. Ka osoo lubbuu kana guyyaa 50 jiraadhe najjeesu yoo hin jiraadhe jedhe na jiraachisu isa qaba birri namni na ergeef lubbuun na nooti guyyaa kaanii mucatti tuzim jettee 10,000 na laatte birri sanii Finfinnee galee an Finfinnee biyya kana deebi'e chaalenjiin islaama keessa naqu namni chaalenjii akkanaatti ustaasi. Fayyaa wankee amma irra jirtu maal fakkaata?